Ragaa qabdamoo hin qabdu amantiin kee pheenxee ta'uu irratti amantii pheenxee irratti ragaa Pheenxee qabdamoo jedhu jira macaafa qulqulluurra jechuudha. jecha pheenxee jedhu siin jenne amantii pheenxee Jechi kan jedhu macaafarraa ragaa qabdamoo hin qabduun siin jenne. Kanaan dhaggeeffadhu na baasika. Na baasi ture na baasiin jedhe. Dhaggeeffachuu jira biroo. Dhaggeeffanna waan ta'eef. Ayyee. Pheenxee jechi jedhu macaafa qulqulluurra hin jira. Jecha pheenxee jedhu hin jenneen amantii pheenxeen siin jedhe. Jecha maal nu Sanumatti si deemaadha na dhaggeeffadhu ka afaanitti nan qabeen obboleessu. Dura na baasi tooyi sana booda yaada eenyu ofii barbaade na gaafatte jechuudha. Maal akkamitti akka Pheenxee kan jedhu macaafa qulqulluurra hin jira. An kanin gaafadhee jechi pheenxee jedhu jira moo hin jiru osoo hin taane amantiin koo pheenxeedha jennaan amantii pheenxee jedhamu ragaan barbaadaan jedhe. Amma dubbiin kun ifaa miti? Jecha pheenxee jedhamu Ifa maasi bakkaanaaf galeera. amantii Ifa dubbiin kee ifanaaf galeera. Sanumatti si deemu. Sanumatti si deemu obboleessa. Maalitti na adeemta gaa amantiin pheenxee jedhamu jira moo hin jiru? Koo kana dhaggeeffadhu dura afaanitti nan qabii na dhaggeeffadhu zimjeetu na dhaggeeffadhu muuxii irra godhadhu. Maal amma na dhaggeeffadhu ibsan sii kennaa maaliin godha siin jechaan oole Messi. Amantiin Islaama jedhamu Quraanarra jira bismillah kanaa lakkoofsa kanarra jiraan jedhe amantiin pheenxee jedhamu jira moo hin jiru Messi? Macaafar. Koo isan amantiin pheenxee kan jedhu hin jira jecha kana afaan hin baafatin dura wanta siin jedhu qabaadha jechuudha. Maaltu baafachiisa? Dhaggeeffadhu dura. Anoo daqiiqaa sii kennee si dhaggeeffataa jira maaltu baafachuu si dhowwe afaanii ilaal Yesuus Kiristoos eeyyeen keessan eeyyee waa'uun keessan waa'uu jedhe ilaal macaafa ati itti amantu keessa amantiin pheenxee jedhamu jira moo hin jiru? Jira hin jiru naan jedhe. Akkasiidha obboleessoo nuti pheenxee warri jedhamnu ani mataa kan guutiin yookaan immoo warri gooftaa duuka bu'u nuuf galee deemna malee akkasuma hin deemnu jechuudha. Gin waanuma tokko bitan mazas keessaa fuunee tokko deemna gaafa taane dubbichi nu harkaa gara biraan nu geessa jechuudha. Kanaafiyyuu macaafa yeroo dubbistu muluu isaa gaafa dubbisteedha kan sii galuu danda'u malee takki toomicha keessatti gaafa jettu siin galu. Kana atamma jechati barbaadu naaf gala jechati barbaadu amantiin pheenxee jedhu macaafa qulqulluurra jira jettati. Isanuma bicha naa dubbadhu jette. Gin ani amantiin pheenxee jedhu kan macaafarra hin jira kan isin jechuun barbaadu. Hin jirus macaafa amantii pheenxee amantiin kee pheenxee kan jedhu macaafarra hin jiru. Dhugaa jiru sitti waan ta'eef. Allahu akbar. Ka ilal dubbii kabaaba kana maaliif hin jiraachiif todee sin gaafadhu jira moo hin jiru bichaa natti miidhaman sinumayyuu. Amma amantiin pheenxee jedhamu macaafa keessa hin jiru jechuudha. Kalas. Xumurree moo xumurree amma? Kanaafiyyuu na dhaggeeffadhu shi kana hubattee miti? Hubadhe. Eega hubatte na dhaggeeffadhu. Maaliif si dhaggeeffadha maaliif pheenxee ofiin jettaati? Maaliif amantii pheenxee hordofaa yookaan ani pheenxee maaliif ofiin jettaati? Waan hin jirre. Messi. Cimseetu dubbachuu barbaadu. Macaafa qulqulluu maragaa dubbisaa warroon as keessa jirtan jechuudha. Amantiin pheenxee kan jiru sitti himaman amantii pheenxee kan jiru jechuudha. Na dhaggeeffachaa jirtanimi. Callisnee seegaa Macaafa qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa lamarraa gaafa dubbifamu akkas jedha. Guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhamu yommuu ga'etti hundumtuu iddoo tokkotti walitti qabamanii ayyaaneffatan jedhu itti fufeen dubbate. Yaada koo gabaabsuu kan dhaggeeffadhu. Meesii kooyi maaloo Pheenxeqoosteen? Maaloo Pheenxeqoostee jechuun amantii kan jechuudha. Pheenxeqoostee jechuun amantii warroota amantii kana keessa jiran jechuudha. Maal takka jedhe? Afaan maaliiti Pheenxeqoosteen? Ani si'ama waliin galle boleessa wanti irratti waliin galle. Maal akkamitti walii galan afaan hin baafatiin ila warroota nu dhaggeeffata akteeshinii keessa galchuudhaa fi osoo ani maaragaan afaan hin baafatiin afaan itti na qabdabe. Rakkoo san ta'e. Laasi qabaan jiru hojii ergamootaa boqonnaa lama dubbisaa natti fakkaata. Hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti Pheenxeqoosteen maaloo dhabe Pheenxeqoosteen? Pheenxeqoostee jechuun qo'isiif hin dubbisa.
Maal dubbiseen beekan dhaggeeffadhu. Ila yeroo namni dubbatu nama baasa dhaggeeffadha Amaaragaan afaanitti warma takka dubbata wanni kun maalidha wanni kun akkasitti yaadichi siif hin galu beekte wanti hundumtu sii galuu hin danda'u waan tokko immoo sittanii nama cimseetu jechuudha jaalattee dhiifattee karaa Iyyesuusin alaa gara jireenya kan geessu hin jiru. Messi koi waa'ee Pentekoostee dubba mee Pentekoostee maal achi keenya dubbii jimeera lafa maatiin deebiin. Pentecoste. Atime